Oolmaa sharafoota maallaqaa yaashisee guyyaa har'aa akkuma beekamu Febraarii 14 baatii 2 haala sharafni irra jiru waliin ilaallaa. Isaanis biyyoota kanneen akka Awustiraaliyaa doolaarii, Swiss firankii, Turkii riilee fi Swiidin kiroon, Kuweet diraanii fi Omaan riyaal, Dubaay diraam, Saawudii riyaal, Joordaan dinaarii fi Baahireen diinaar, Ijipshaan paawundii, Indiyaan ruppii akkasumallee Israa'el shiqil, Kaatar riyaal, Yemen riyaal, paawundi sterlingii fi biyyoota kanneen akka yuuroo, Ameerikaa doolaar kanneen kan isinii qabadheen dhufeetiin jira jechuudha. Egaa asumaan nagaan dagannee nagaan koo lafaaf bakka jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa namni mana kofaaraa taatan laayik godhaa, sheer gochuun hiriyootan keessan biraan geessisaa isiniin jedha. Egaa sharafni guyyaa har'aa akkuma beekamu biyyoonni gadi qannasanii jiranis jiru, akkasuma immoo biyyoonni dabalanii jiran jiru. Akkuma guddina maallaqa isaaniitti jechuudha. Saantiba dabalanii saantiba qannasaniitiin jiru jechuudha. Isaan kan immoo waliin ilaallaa hanga dhumaa turtiin keessan na wajjiniin haa ta'u. Tokkoffaa irratti paawundii ilaallaa. Paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 260.8 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo paawundiin tokko 198.38 oolee jira. Inni itti aanu Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.67 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa heewaan tokko 21.5 oolee jira. Inni itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226.70 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 176.50 oolee jira. Inni itti aanu Ameerikaa doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 191.25 oolee jira. Akkasuma warreen Beerut jirtanii fi dabalataan immoo Joordaan keessaa warreen doolaara isinii kennan Ameerikaa doolaariin ilaallattu. Keessaafuu yeroo baay'ee maaliif doolaara malee hin dubbattu, Beerutii maaliif nutti himtu, Joordaanis immoo maa nutti himtu kan jettan, Joordaan walumaa galatti diinaaradha. Haa ta'u malee namni tokko tokko immoo doolaara isinii laatu. Beerut immoo tootaaluma walii galattuu doolaara jechuudha. Doolaara gosa sadii keessaa doolaara Ameerikaatu isiniif kennama jechuudha. Kanaaf bakka sadiitti barreessuurra yeroon doolaara Ameerikaa himu achirraa dhaggeeffadhaa isiniin jedha. Itti aansuun immoo Ameerikaan doolaarri tokko immoo karaa baankiidhaan immoo 151.60 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 140.33 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 107.58 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.79 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 98.73 oolee jira. Inni itti aanu Swiss firaankiidha. Swiss firaankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 246.23 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss firaankiin tokko 184.98 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.56 oolee jira. Inni itti aanu Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 19.16 oolee jira. Akkasuma mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 623.59 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 484.60 oolee jira. Inni itti aanu Omaan riyaalidha. Omaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 497.54 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 52.7 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.28 oolee jira. Inni itti aanu Saawud Arabiyaa riyaalidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko akka gabaan gurraachaa itti jirutti 51.0 oolee jira. Garuu
akka baratamaa daldalaa Saudi Arabiyaa itti gurguraa jiran yookiin immoo itti isinii ergaa jiran akkaataa guddina maallaqa keessanii yookiin immoo iskeelii baay'ina maallaqa keessaniitiin namoonni maallaqni keessan baay'ee ta'e jechuudha 21 jira. 21 jechuun riyaala tokkotu 21 otoo hin taane maallaqa qabdan sana fakkeenyaaf 5,000 yoo qabaattan 5,000 baay'isuu 1,000 hiruu 21 biduun mashwaara ala jechuudha. Mashwaarri 50 keessaa baastaniin ala akkasitti baay'ifattu. Akkasuma immoo namoonni immoo maallaqni keessan xiqqishuu taate fakkeenyaaf hanga 500 gadi hanga 200 yoo ta'e immoo jechuudha 21 adii hanga 22 illee kan ergan ni jiru jechuudha. Kana jechuun riyaalli Saudi Arabiyaa tokkoon isaa birri Itoophiyaa 46-47 kana gidduudha jechuudha. Warri baay'ee qabdan immoo 47 fi 48 gidduudha. Mashwaarri yookiin immoo taaskii kan kaffaltan manattis yoo ufanii sin harkaa fuudhan yookiin immoo yoo maallaqa keessan akkaawuntii isaanii irra galchitan immoo riyaal 50 qobaa kaffaltu isa faana hin herregdanii jechuudha. Namoota 100 nuu kaffali isiniin jedhaniif hin kaffaliina isiniin jedha. Kanatti aansuun karaa baankiidhaan immoo Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 40.40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 269.50 oolee jira. Akkasuma Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 507.57 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshiyaan paawundiidha. Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.54 oolee jira. Akkasuma Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.84 oolee jira. Akkasuma Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin 61.19 oolee jira. Inni itti aanu Kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.16 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Akkasuma egaa obboleewwan keenya birrii keenya kallattiin Saudii irraa gara Itoophiyaatti ergachuu moo Dubaay irraa gara Saudii irraa gara Dubaayitti ergachuu wayya kan jettanii kallattiidhaan Saudii irraa gara Itoophiyaatti ergachuu isinii wayya jechuudha. Maaliif jennaan daldalaan kallattii kamiinuu yoo isin kaade eenyuunuu gaafachuu hin dandeessan. Garuu Saudii keessatti namni tokko yoo isin kaade sarraafaasaa yookiin immoo akkaawuntii isaa qabatte jennaan ballaqanii yerichuma arabni harkaa sii fuudhuu danda'u jechuudha. Garuu immoo alkallattii dabarsitan jennaan iddoo irraa argattan tokkollee hin qabdanii. Kanaaf alkallattii birrii keessan hin ergatina isiniin jedha. Viidiyoo koo kana keessatti yaadaa fi qeeqa yoo qabaattan koomentii jalatti barreessuu dandeessu. Turtii gaarii yookiin viidiyoo biraa walitti deebina. Nagaan tura.